Akkam jirtu kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota Tuulamaa Miidiyaa. Oduu amma nu gaheen godina Salaalee aanaa Darraa keessatti duulli meeshaa waraanaa hiikkachiisuu dhalattoota Oromoo irratti xiyyeeffate gaggeeffamaa jiraachuu jiraattonni naannichaa ibsan. Oduma wal fakkaatuun godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanatti miseensonni raayyaa ittisa biyyaa dhalattoota Oromoo ta'an 46 shira xaxameen akka dhuman godhameera kanneen jedhan hangafoota oduu keenyatti. Amma gara bal'ina oduutti dabarra. Aanaa Darraatti dhalattoonni Oromoo meeshaan irraa hiikamuu fi yakka tokko malee hidhamanii dararamaa jiraachuu himame. Qabataa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabu jedhuun meeshaan qonnaan bulaa irraa funaanamaa jira. Gandoota aanichaa hedduu keessatti meeshaan qonnaan bulaa irraa fudhatameera. Uummanni qe'ee isaa humna finxaalessa faannoo irraa ittisuuf jecha horii isaa gurguree meeshaa bitatee amma mootummaan irraa hiikuun isaa badii boru gahuuf mootummaan itti gaafatama jechuun yaaddoo isaanii ibsu. Haalli kun utuu deemaa jiruu gandoonni dhalattoonni saba Amaaraa itti heddummatan meeshaa isaanii akka hin hiikkatin jiraattonni ni dubbatu. Kaayyoon shira kanaa aanaa Darraa muranii naannoo Amaaraa jala galchuuf dhalattoota Oromoo buqqisuudha jechuun jiraattonni ni komatu. Oduma wal fakkaatuun godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanatti miseensonni raayyaa ittisa biyyaa dhalattoota Oromoo ta'an 46 shira xaxameen akka dhuman godhameera. Gochaan kun gamtaa miseensota raayyaa ittisa biyyaa sabaan Amaaraa fi hidhattoota finxaaleyyii faannootiin akka raawwatame qondaalonni mootummaa aanichaa tokko gabaasaniiru. Akka qondaalli aanichaa himanitti shirri kun dursa kan xaxame ganda Andoodee Dichoo naannawa laga hidha laga Angaaritti jedhan. Jalqaba irratti gareen tokko raayyaa ittisa biyyaa keessaa humna finxaalessa faannootiin akka ukkaanfamu taasifame. Ergasii garee ukkaanfame kana barbaanna jechuun raayyaan ittisa biyyaa akka socho'u ajajni kenname. Haa ta'u malee miseensota raayyaa dhalattoota saba Amaaraa ta'aniif dursee odeeffannoon kennamee jira. Akkuma dhukaasni banameen harka akka kennatan itti himameera. Haaluma kana miseensonni 52 harka kennatanii faannootti makamuun gara dhalattoota Oromoo 46 waan kana hin beeknetti dhukaasa banan. Dhalattoonni Oromoo miseensonni raayyaa ittisa biyyaa ta'an gama tokkoon faannoo gama biraan immoo dhalattoota saba Amaaraa warra itti makamaniin marfamanii dhukaasni irratti baname. Rasaasni harkaa dhumee hanga lubbuun isaanii darbutti akka lolu taasifamaniiru. Shirri akkasii kun hooggantoota waraana naannichaa keessa jiraniin yeroo baay'ee kan raawwatamu yoo ta'u, kaayyoon isaas faannoon akka hin rukutamnee fi meeshaa waraanaa akka saamu gochuudha. Gochaan kun amanamummaa raayyaa ittisa biyyaa keessatti shakkii guddaa uumaa jira. Tuulamaa Miidiyaa Neetwoorkii dhimma kana dabalataan hordofee isiniif dhiyeessaa nu waliin waan turtaniif galatooma.